utuma isaan eebbisaa jiruus isaan irraa gargar ba'ee gara Waaqa keessaatti ol fudhatame. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 51. Galatani ol ba'irin galatani ol ba'irin du'a injifate mootichi mootota ol ba'irin galatani ol ba'irin galatani ol ba'irin du'a injifate mootichi mootota ol ba'irin Kristos lumnon dapan gafam du'a satin du'a kenyam bise du'a injifate bilisumma labse ol ba'i galatani ol ba'irin galatani ol ba'irin du'a injifate mootichi mootota ol ba'irin hafuura qulqulluu nuuf erguudhaaf deeme isondaanoof ibsu dhugaa dubbatame mirga abbaa isaa Yesuus taa'eera bakka nu qopheessuuf gooftaan ol ba'iira ol ba'ee galatani ol ba'irin galatani ol ba'irin du'a injifate mootichi mootota ol ba'irin biyya lafaa mo'ee aangoo du'a cabse nuti sakkaamonuuf karaa saanuuf ibse kabaja guddaadhaan ililleef galataan aangoo saanuun ba'ee faarsaa ergamoota ol ba'ee galatani ol ba'irin galatani ol ba'irin du'a injifate mootichi mootota ol ba'irin
Utuma isaan eebbisaa jiruus isaan irraa gargar ba'ee gara Waaqa keessaatti ol fudhatame. Wangeela Luqaas boqonnaa 24 lakkoofsa 51.